Aleellaa hidhattoonni faannoo naannoo Oromiyaatti raawwatanii lubbuun namaa darbuun dhaga'ame. Itti aansuun paartiin Izeemaa rakkoo naannoo Amaaraa fi mootummaa jabeessee qeeqe. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warreen maatii keenyan ta'een amma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa'aa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa qophii keenya wajjin turtii gaarii. Hidhattoonni faannoo magaalaa naannoo Oromiyaa kan naannoo Amaaraa daangessitu aleellaa raawwatanii lubbuun darbuu qondaalliif jiraattonni BBC'tti himanii. Bakki guyyaa wiixataa aleellaa raawwate jedhame magaalaa Mandiitti kan godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nyaa keessatti argamtudha. Aleellaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 2015 lubbuun kan darbe kan miseensota poolisii Oromiyaa 2 fi barataa tokko ta'uu qondaalli aanichaa himaniiru. Taateen kun yeroo humnoonni federaalaa sochii hidhattoota kanaa to'achuu fi labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsame dhaga'ame. Dhimma kanarratti gama naannolee lamaanii waldaangessan Oromiyaa fi Amaaraatti wanti jedhame tokkoyyuu hin jiru. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa naannolee kan waliin ta'uun tarkaanfii mootummaan federaalaa naannoo Amaaraatti fudhataa jiru akka deeggaru ibseera. Hidhattoota kun ganama naannoo sa'a 4tti gara magaalichaa seenuu kan himan qondaalli kun gochaa kana kan raawwate humna faannoo jedhamudha. Konkolaataadhaan toora magaalaa Daannabaarraa daangaa isaanii cabsanii gara keenya dhufan jedha itti gaafatamaan kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Ayiliyeeni. Daannabaan magaalaa naannoo Amaaraa aanaalee Abbichuu fi Nyaa daangessan keessaa tokko kan ta'anii Siyaa Darbii fi Waayyuu keessatti argamtudha. Hidhattoonni maqaan faannoo jedhamuun waamaman kunneen konkolaataa fe'umsaa meeshaa 3 Daannabaarraa gara magaalaa Mandiitti akka deeman odeeffannoo qabaachuu isaanii fi magaalaa osoo hin seeniin konkolaataarraa bu'uunii dhukaasa banuu isaanii obbo Abdataan himaniiru. Baay'inni isaanii qabatamaan ani kanin ofii kiyya hargee toora nama 100 ta'uu mooraa waajjira bulchiinsaa fi waajjira poolisii seenanii dhukaasanii ba'an jedhani. Hidhattoonni kunneen meeshaalee waraanaa dhuunfaa dabalatee kunneen snaayiperii fi bireenii jedhaman hidhachuun dubbatan. Aangawaan kuni dhukaasa dhufaniin waajjira poolisii seenanii meeshaa hiikkachuu barbaadan garuu hin milkoofne gad deebi'anii jedhani. Gama naannoo Oromiyaatti immoo poolisiin idilee aanichaa fi milishaan tarkaanfii ofirraa qolachuu fudhachuu isaanii himameera. Kaayyoon hidhattoonni kunneen magaalaa Mandiitti itti seenuun danda'an magaalichaa qaxxaamuranii gara magaalota naannoo Amaaraa birootti ce'uu ta'uu akka danda'u himanii obbo Abdataani. Garuu magaalaa gaafa ga'anii dhukaasa bananii kaayyoon isaanis jeequmsa waan argatanii saamuu fi meeshaa hiikkachuu barbaadu sun immoo hin milkoofneef jedhani. Haalli guyyaa qibxataa magaalaa Mandiitti keessa jiru qabbanaa ta'uu qondaalli aanichaa fi jiraataan magaalaa Mandiitti himaniiru. Ani mataa kootii daandiirra jira. Qaamni nageenyaa magaalichaa keessa socho'aa jira. Hawaasni akka barbaadetti ba'ee galaa jira jedhan qondaalli aanichaa obbo Abdataani. Jiraataan magaalaa Mandiitti gama isaaniitiin namni magaalaa keessa socho'aa jira. Tajaajilli tokko tokko kan cufamee jira, kan banamees jira jedhani. Paartiin Izeemaa rakkoo naannoo Amaaraa mootummaa jabeessee qeeqe. Dhaabbileen garaagaraa walitti bu'insa naannoo Amaaraa keessatti uumame karaa nagaan akka furamu waamicha dhiyeessuu itti fufaniiru. Paartiin Izeemaa qibxata ibsa baaseen maddi nagaa fi tasgabbii dhabuu hooggansa paartii badhaadhinaa toora siyaasaa ifatee hin qabne akkasumas ejjennoo fi dandeettii hin qabnedha jechuun qeeqe. Wanti amma ta'aa jiru taatee tasaa osoo hin taane bu'aa dhibdee siyaasaa sababa mootummaan itti gaafatamummaa isaa ba'uu dadhabeen kuufamee akka ta'e eere. Bulchiinsi mootummaa laafuun hundee tasgabbii dhabinsa naannoo Amaaraatti mudateef sababa ta'uu ibse.